Waajjirri qonnaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa aanaa Wanjitti qonna gannaa eegalchiise. Itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan kilaastara damee dinagdee magaalattii obbo Maatiyus Sabbooqaa qonna gannaatiin lafa hektaara 25,000 ol irratti oomishaalee midhaan garaagaraa oomishuuf karoorfamuu isaa kaasanii kana keessatti jiruuf jireenya hawaasaa magaalattii jijjiiruu keessatti xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu himan. Guyyaarraa akkuma agartanii sagantaa qonnaa gannaa jalqabsiisuu irratti argamna. Akka waliigalaatti magaalli keenya amala magaalummaa guddaas qaba. Akkasumas immoo amala kan baadiyyummaas qabu hin qabaata. Qonna babal'aa hin qabna. Akka waliigalaatti akka magaalaatti bara kana lafti hektaara 25,000 fi sanaa ol kan ta'u gosoota biqilaa adda addaatiin yookiin immoo oomisha adda addaatiin uwwisuudhaaf hojjechaa jirra. Kana keessatti hojiin jiruuf jireenya hawaasa keenya jijjiiruudhaaf wajjin wal qabatan xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjenna jechuudha. Kan qonni akka waliigalaatti qotamu immoo akkuma jirutti ta'ee hojiin inishiitiivoota adda addaa bara dhuftuuf qabamanii jiran sun asumarraatii qophii guddaas taasisaa kan jiru ta'uu isaati. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa magaalattii obbo Alamuu Qilxuu gama isaaniitiin oomishtummaa qonnaa guddisuuf qophii lafaa haala gaariin qopheessuun murteessaa waan ta'eef gama waajjirichaan hordofii fi deeggarsi cimaa kan taasifamu ta'uu dubbatan. Gaafa oomisha yaaddu galteewwan qonna kana milkeessuu danda'an oomisha barbaadamu sana fiduu danda'a yaaduun dirqama ta'a. Lafti yaadama, galteen yaadama. Kana cinaatti immoo dhaabbileen yookaan immoo isteekholdaroonni waan kana milkeessuu danda'anii yaadamaa jechaadha. Kanarraa ka'amee hojiin nuti amma bal'inaan hojjechaa jirru tokkoffaa lafa qonna teekinooloojiidhaan akka fayyadamaniin goona ekstenshinii qonnaa hin barsiisna. Karaa biraatiin immoo galteewwan hojii kanaaf ta'an xaa'oon jira. Xaa'oon gosa garaagaraa sanyii filatamaan jira. Farri aramaa jira. Farri ilbiisotaa jira. Isaan sana qotee bulaa keenya awweer goone dhaabbilee immoo inpuutiiwwan kana dhiyeessa wajjiniin kominikeeshinii gaarii qabaannet hawaasa keenya akkaataa kanaan bira dhaabbachaa jirra. Oomishtoota kana akkaataa kanaan bira dhaabbachaa jirra. Humnaa fi qabeenya kutaa magaalaa Dambalaa qabdu duuganii fayyadamuun galtee guddaa argamaa jiraachuutti gaafatamaan paartii badhaadhinaa kutaa magaalichaa obbo Girmaa Kabbadaa ibsan. Galmoota magaalli qabatte keessaa tokko wabii nyaataa mirkaneessuudha. Wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti aanaan amma itti argamnu kuni aanaalee sadan qabnu keessaa aanaa Wanjiidha. Aanaa Wanjii keessatti potenshaala nuti qabnu aanaa kana keessatti potenshaala guddaa kan qabnudha. As keessatti gosoota kuduraalee, muduraalee fi qonna jallisii kanaan hojii guddaan hojjetamaa kan turedha. Akkuma qonna jallisii boneetiin hojii guddaan hojjetame qonna gannaa kanas guyyaa har'aa jalqabii irratti argamna jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Wanjii obbo Abbabaa Lammaa qonnaan bultoonni aanichaa sochii qonnaa aadaa keessaa bahanii mala ammayyaa akka fayyadaman deeggarsi godhamaa jiraachuu kaasan. Qonnaan bulaan keenya qonna aadaa keessaa bahee ammayyaatti bifa ammayyaatiin akka ce'ee bifa ammayyaatiin oomishaaf oomishtummaa isaa akka dabalatu gochuu irratti ogummaadhaan hin deeggarra. Kana jedhu maalidha tokkoffaa qonna yeroodhaan akka qotatu hin goona. Dhiyeessii barbaachisaa ta'e galtee qonnaa kan akka xaa'oo sanyii filatamaallee yeroodhaan akka dhiyaatuuf hin goona.